jechuudha kolfa marrumaan tuna dhukkube dhugaara ol furadheen kolfe dandeen kolfa hojiinnatti baay'atee dadhabeen jira. Hojii xumuree tan amma reefuu dhufee gattaa'ee viidiyoo ishee ilaalaa dhaqeetu bakka isheen itti kamitti na kofalchiise beektaa irra guddeessa inni kan nama kofalchiisayyuu garuu jechuun bakka inni itti ol furadhee kolfee bakka isheen ijoollee koomentiin gaafadha dhiisi isaaniyyuu koomentii jalatti naaf himoo dhiisi baqqaa'ii jetteen akka piraankii gochaa jirtu hin dagatte ciruma inni raanfate wallaa akka piraankii gochaa jirtu raanfatteetu dhiisi anaayyuu koomentii jalatti ijoolleen naa deebifti anaafuu koomentii jalatti ijoolleen naaf himti dhiisi jetteen koomentii maaleedheen hin qabate innis lamayyuu hin beeka qabeettanii inni akkuma isheen dalagattuufitu dubbate malee silumayyuu inni beeka kaameraa argeen jira jedhe viidiyoo isaanii ani ilaalee xumuree ilaalaa dhaqe mee fachaa isinii baneen isin dhageessisa xiqqoo baay'ee miti xiqqoo ishee isinii banaa ayyuu sagaleen dabaladha isheen piraankii gochaa jirti gayyaadan piraankii kanarratti dalaguutti jirti inni argee jira anummaan iyyuu akka inni argeen beeku sa'idooti baay'ee tokko aaraa ture baay'ee tokko sammuun kiyya maalla jedhaa ture beektu akkamitti wajjiniin hin bullee jaarsaaf jaartiin koo ijoolleen baay'een iyyuu viidiyoo ilaalanii xumurre bar ani viidiyoo ilaalaa dhaqee bakka reaakshinii isheen gootu hedduu namatti tola. Wanti isheen jetteeni sirrii moo sirrii jetteeni hiriyaa ishee dawwaltee gaafattee jirti. Sanarraan immoo kan Saa'idootti aare akkamittitu Sa'idooni bakka deebu wajjin bulu jedha jibbaasee qaba jaalala isheen qabu moo akkamitti Sumayyannaa jaallattuudhaafitu ayyuudhaan akkana jedhamu moo waan jedhamu waa meeqa sammuun kiyya waa meeqa na tilmaame waa meeqa na assaabaa oolee jechuudha. Akkamitti Sa'idoo wajjin bulu akkamitti Sa'idoo wajjin ciisu jedha maal jechuudha. Maalifitu akka jedhe sammuun kiyya baay'ee jechuudha natti zooraa ture iyyuu jechuudha natti zooraa ture asii keessanii mucayyoon kadhattee wasiinaa wajjin buli jettee hatta darbitee iyyuu hiriyaa isheetti dawwaltee hiriyaa ishee gaafattee hiriyaa ishee iyyuu rakkoon qabu haftaree ergii haftartee booddee jaarsa kee wajjin ciisuu hin dandeessaa otuu salaatiin dhufin immoo deebitee dhiqachuu hin dandeessaa jetteeni kuni seera amantii musliimaa keessatti hin beektu jechuudha jaarsa keetii wajjin itti yoo haftaruu dandeessaa jedhaan ishee kamti gashee kolii jala deemtanii warroon dhageessan hin beektu jaartii keetti yoo haftaruu hin dandeessa jaartii kee wajjin akka barbaadde ergi haftartee booda itti yoo haftaruu hin dandeessaa waan jedhamu wayi dhagaa ture hin beektu natti fakkaata isinillee anaadiisa isinitti immoo yookaan isin immoo isin barsiisu hin dhufne waanuma hin beeku yookaan immoo waan nagee isinitti maa jira jechuudha haftartee booda akka barbaaddetti amma salaatisuu biga'utti bakka saniin booddee dhiqattee shaashan jettee eeddaa jechuudha. Araboota nagarre dubartoota arabaa nagarre amma si gaafa amma beektaa ayyaantonni cidhina baasisaarti amma beektaa amma mana duraan ture tokko asiillee jaarsaaf jaartii daddana namu walitti bu'u isaanuu achi bu'u abbaa mana achi bula jaarsi goode tokko bula jaartiin addana bula isaan addanaaf fixataniiru waliin danda'an tasumaayyuu isaanii fixataniiru kun dulloomoodha jarrin bira jiru jarrin duraanii waggaa lama biroo jedhe tokko haadhoo ammaaf xaru miti ammuma jechuu salaatanii kifilii galanii daqiiqa shan iyyuun turan natti fakkaata waan saawoo akkuma kormaan daanqootti wannoo ta'an
dafanii raatanii gabbuunatti fakkaata waan isaan beeku waan isaan hin beeku kan isaanii kan argitanii beektu mana rabaa keessatti dhuga jaartii rabaa ammuma dhaqanii ammuma mochi gadi wal qabaa ammoo yaa'anii dhufanii dhiqatanii taa'achuu yoo dubban dhugaa jeeti ayyuu fide dhugaa namtiin ayyuu fide citii kan anaa miti dhugaa rabbii maaliif waama jiruudha kan waama jiru haasa'uudha waan ta'eef anaa miti kan fide saayidoo ayyuu fide naan dubbadhee jechuudha nama kanayyuu amma warri mana madaamii keessa hojjetanii jaartiin madaamiitii fi madaamiin jaarsi madaamiitiif madaamiin ammuma dhaqanii ammuma wal qabaachii gaddeebuu jechuudha. Kanaafiyyuu aftartee jennaan niqattee nam kalas rakkoon qabu jechuudha. Silazii namtichi illee jaartiin kun itti kaatee. Kanaafuu jennaan rakkoon qabu jechuudha. Sa'idooni barbaadu akka wajjin bullu jedhanii waa meeqa ittaasee waa meeqa odeessee ayyuu amansiisuudha bakka ramadan ayyuu waan ayyuun hin beektu see bar isin piraankii gochaa jirtan ni garuu beekeeti godha ayyuunis immoo ni yaafatti hin beekti ergamantii musliimaa keessa jiraatte waan wal'aatu tokkollee hin qabdu kanaafiyyuu waa hundaayyuu hin bartii jechuudha kanaaf jennaan saayidootti hedduu tokko naaree ture akkan viidiyocha jalqaba irratti ilaale hedduu haaree hedduu gubadhe akkamitti saayidoon akkana jedha akkamitti saayidoon indee wajjin hin bulu jedha ayyuun jaallatu bakka ayyuun jaallatu saayidoon itti dhuftee saayidoon Sumayya jaalata ayyuun jaalatu ayyuun dirqiidhaan wajjin bulaa jirti ayyuun dirqiidhaan wajjin ciisaa jirti jedhee sammuun kee waa meeqan na murteessaa ture. Zibbinatti geesse sagalee kiyya dhageesse lallabaa jira. Kiyya balbala darbatti ani shorbaa kennee fi nufi maal baasee balbala darbatti maal afuufti jaartii mana kana ana fuul waraaboo akkatti baafa durabe inni shorbaa kennee fi nufi maal shorbaadhaaf makaroona dura kaa'ee nufi hojjara dura nuti ko nyaachaa jiru isaan amma sittiin kattaa biiduma deeqa shanii akka itti waraabaa dhabe maanne afuufti sanoo saayidoon mataa na ho'isee nufi maama dhiisi dhugaa. Maamadis guyyaa tokko saayidoon jaartii lama fuudhee ishee tokko jibbee ishee tokko lolee naan kami saayidoon naan jettee hin argine footoo isaa fuudhee itti argisiise liivii irratti hin argine mana haannaatti jechuudha achi maal gooti ijoolleesee hundaatti himte jechuudha gara waa'ee saayidoo taasise inna ijoolleesee hundaa ishkaa buuftee akkasii kanaafiyyuu saayidoon piraankii wal godhan. Ani pirankii mitisee aaraa ture pirankii mitisee sammuun kiyya akka tokko na ta'anitti zooraa ture jechuudha garuu isaan pirankii wal godhan pirankii kono inni attaaqame annan aare bar dhugaarabne attamitti ayyuu wajjin hin bulu jedha jaartii isaati jaalala seen qabu minaamin jedha inni kaameeraa arge ani yoomin argireen utuu hin arginaan illee murteessaa ture yoomin argeen ramadinaan keessa na aarsina dhuga na aarsina unatee inni akkoo maa inni nama aarsitu namni zim jedhee nama aarsa dhugaa maan inni nama aarsitan maan isa idoon pirankii dheedhe illee pirankii godhe ishee illee pirankii nyaatamte bara akkasii chaao jedha viidiyoo baay'ee sitti dheeressu hojiirra jira waan ta'eef baay'ee Sumayyaanis viidiyoo gadhiiste turte Sumayyaa waa'ee isaanii haasa'aa turte waan ta'eef waa'ee maatii haasa'aa turte waa'ee harmee ishee fa'aa obboleettii ishee fa'aa haasa'aa turte bakka bashannanaa deemanii bashannanaa turan Sumayyaanis jechuudha hedduu tokko gammadee jira nuti gammachuu nama barbaanna yoomiyyuu jennaanii kolfuu nama gammachuu nama kana barbaannaa jechuudha akkas nagaan tura viidiyoo ayyuu silkii kanaan dhaggeeffannee fi viidiyoon ayyuu taphatuu fi fayyadamu silkii kana viidiyoo machi ilaala malee.